Ashamaa harka fuune jechaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota daawwattoota keenya kabajamoo warreen chaayinaal absee abdee hordoftan gara fuula yuutuubiitiin akkasuma gaa warreen nu dhaggeeffachaa jirtan dhiphina sammuu yookaan istireesiin dhibeewwan armaan gadii akka nama saaxilu beektuu kan jiru wantoota dhibeewwan sammuutiin dhukkuba namatti dhufan egaa hanga takka qabadheetiin isiniif dhiyaadhe. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya viidiyoo kana like, share gochuudhaan akkasuma chaayinaala keenya subscribe gochuudhaan nu hordofuu dandeessaniin isiniin jaa. Barruun kan qophaa'e Dr. Gummeessaadhaan ta'ullee kan sagaletti isiniif jijjiire ana Absee Haashimii jechuudha. Egaa dhiphinni sammuu yookaan istireesiin dhibeewwan armaan gadiif nama saaxila. Tokkoffaa dhukkuba onnee dhiibbaa dhiigaa olkaasuudhaan dha'annaa onnee dabaluu fi karaalee birootiin deemee dhukkuba onneef nama saaxilaa jechuudha. Lammaffaa mataa dhukkubbii namatti fida. Yoo sitti hin finnillee kan duraan jiran dhukkubbii duraan qabdu kan guyyaa guyyatti si dhukkubusan akka malee garmalee sitti dabalee sitti jabeessaa jechuudha. Istireesiin. Sadaffaa dhukkuba garaachaa yookaan coqqaarraa yookaan alsas kan jedhaniin san dhukkuba garaachaa namatti fiduu caalaa isa duraan jiru garmalee namatti jabeessaa jechuudha. Kanaafuu aarii fi wantoota nama dallansiisan cofa irraa fagaachuudha jechuudha. Gaarii miti jechuudha. Qaama keetiif coqqaarraa yookaan dhukkuba garaachaa sitti jabeessaa jechuudha. Yoo hin qabaannillee sitti fida. Yoo qabaatte immoo sitti jabeessaa jechuudha. Arfaffaa dhukkuba Alzheimer jedhamu kan dandeettii waa yaadachuu namaa balleessuudhaan beekamu memory lose namatti fidaa jechuudha. Dhukkubni kun gaa dandeettii ati akka waa yaadattu akkasiin goone memory kan kee lose godhaa jechuudha. Dhabamsiisaa jechuudha. Kunis istireesii fi yaaddoo gurguddaarraa dhufaa jechuudha. Shanaffaa umrii malee qaamni ofii dafee dulloomuu fi akka dadhabu taasisa. Umriin isaa 20 ta'ee fuulli isaa shuntuuree fokkotee nama dulloome fakkeessa. Kun hundi gaa yaaddoo fi istireesii gurguddaadha. Jahaffaa dhukkuba sukkaraa gosa lammaffaa type 2 DM haqi sukkaraa qaama keessa jiru akka hin to'atamne taasisuudhaan namatti hammeessaa jechuudha. Torbaffaa dhukkuba asmiif haga ta'e akka saaxilamu akka nu taasisu qorannoowwan ni mirkaneessu. Saddeetaffaa walumaa galatti umrii namaa gabaabsaa jechuudha. Premature death namatti fida. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo dabalataatiif chaanaala keenya subscribe gochuudhaan akkasuma like, share gochuudhaan nullee jajjabeessuudhaan isinis barumsa nurraa argachuu dandeessan isiniin jenna. Barruun kan Dr. Gummeessaati. Qopheessaan Absee Haashim. Turtii gaarii.